Abati Habibi, ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታምነ ሂዳ ዮሚዩ ታናን ዮሚዩ ዮ ወጋ ጉዳ ሂዳ ሚያገታ ሂዳን ቀቡ ገሩ ጎቺ ኢልሚ ኦሮሞ namni biyya tokko ganda tokko walirratti dalagu hedduun isin galateeffadha osoo namni na qabsiise kun har'a argee ta'e akkasin gandummaatti fiiddan nambeeka osoo har'a namni na qabsiise kun arsii ta'e durummaana ijoollee arsii takkaa na nyaachiftee na obaalte nama meeqan dalagaa galchi as bakka kanatti takkaa namni kilmanatti baatanii wajjin nyaanne wajjin dhugu garuu ijoollee keenya galanni isin abdii keeraa biraa qabdan galata guddaadha biyya suudii keessaa galus addunyaadhaa galuu hin taane ammoo errenedde beelaqqee qodii beewwatan ofii qophaa'adhu osoo humna keessanii olaantummaa humna keessaniitiin to'annaa jala daawwachitanii baay'ee tokko hin gadda ofii waan gochuu hin dandeenye seeraan hin to'atame to'annaa seeraati ammas yoo firdii fudhee gaaraa seera qabeessaatiin hin firdii fudha yoo waggaa lama waggaa tokko hidhamee gales garama biyya kootiin gala maatii kooti jajjabina nawwaa fi wanti tokko rakkoo tokko jiru nama jireenya natti har'a kaa'atu miti jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaati. Haa galatooma dubbii kana booddee ennaani bakka mana hidhaa guddaa gale akka wal hin nyaanneef wanti isin wal loltan tokko hin jiru. Dubbiin anaaf intala tokko waliin haasa'aa ture. Intala sanaa otuma waliin haasa'u akka deemnee gaafa hin jiru. Tokkummaa gindiraamni bamanaa godhi koomentii jechuudha. Tiktokiin keeraa tolii yaadabamaa tokkummaa. Kita dhaggeeffadhaa yaada mucaa. Gochaa tokko barreessina. Kana gocha kana. Wayyee. Oromoon kun boodarra Oromoon Jimmaa akka waliin lolleef yoon ijoollee dhaabna tokko dhaabadhee deema. Dubbii wayii ture. Anaaf intala Fadiilaa jedhamtu tokko waliin haasa'aa ture. Natti daawwaltee jira kana irratti ijoolleen mana kiraa wajjin qabnu na biraa mana kana keessaa baadhaadhanii ani immoo mana kiraa kafalu namni gadhiisee badee dhiisee amma dhiiga manaa lafaa keessatti dabarsaa reennaan obboleettiidhaan waliin haasaa jira kottu jedhee waame kanneen suuraa garaagaraa wajjin dhiisee bushwaaraa amaaraa wayii ergee fi nagaadhaanis gaachitti keessa erga deebisee booda erga galte tarii qalbii keessa seena beektaa daalachoon kun achi booda waan jireenya dhuunfaa keenya waliin haasaa turre jireenya sana keessatti dhaqee hiriyoota koo hamma akkana godhe kanaan mari'adheen akka milaataa jennaan rakkoon qabu waliin jiraannaa naan jedhanii jaraanu mari'adhee sana booddee waa'ee yeroo tokkummaa Oromoo irratti wal dhabdii godhannee fi jarumti keenya wajjin jiraannu sun sana booddee ati makkana qabda jettee isiinumaan makkana qeesii dhaqee isii biraa argee doolaara dhibboota akkanaa kennitee biraa bakka deemee erga achirraa ta'e waan uumameen beeku namni wayitatti dabalee jaratti wajjin jiraattu wajjin jiraattu jaratti wajjin nyaatte wajjin dhugdu akkanas godhaa jiraan jedhan daan jette namni wayi namitti dabalee numeeri'ee kunoo kana jedhamaa jira maali dubbiin akkanaa akka nutti naasofnu akkanitti naasa'ummoo beekta waa'ee jalqaba saamsennaa xumurrisaa akkam waa'ee jaalatama waa'ee obbolummaatti deebi'eera jettee ganna gaafattuu kuni hiyyummaa koo ganna laalti haaliin qabdu fira qabdu hiyyaan qabduudha moo yookaan ana jiraata yookaan situ jiraata jennee walitti qaqqanne sagaleedhaan intee jiraata. Innaa sagalee koo dhaggeeffatee naa deebisuu dide awwal kan inni itti ergee jennaan abdiyee ati otuu waa'ee obbolummaa itinaas isiis intalas walitti fiddee jedhan ilaa kun oggooddi nyaannu meerii tokko abdii jira isiis isa fuudhees isis walitti fiddee yoo abdiidhaan waa'ee obbolummaa naasaa ture jette ati nagaa galta yoo amma waa'ee jaalalaa sii naasa'ee ka'e san isa kanaa naasa'e jette intala walitti lolchiisee intallis badiin argatti jettu sotuutti naasa'uu kee beekan waan intalatti bu'anii fi Salaam alaikum. Kataran kamu jam merek ni jadi. Sabar merek dan mulut dan jadi. Saya okey data ini bukan terlalu. Sadar kawal toko ni akan lumpuh nama badu bille. Otom marade na nani datang kesan ya nani. Alaga ada dina ban. Kanarra intalan ani otusin bultani abke ana matoke namdek jadi to kumala korsa sanamdek namdek ay chuno wala korsi wallahi wa rabbal kaaba baka to kerin jirati yo jajjatu tay male
Tokkeen karraa qabu dhiisi jaalatee kaali jedhee dhiisi ani garuu ittiin haasa'u. Akkamitti dhuftee hin allaalle nan dubbanne obbolummaa dammoo gara kamitti deebitaniitu jalqaba oolutootti jajjabeessa otoo isin jettanii namni isa ganna laaltanii firan qabdu hiriyaan qabdu namootanii hin jedheen ani obboleessi korraa Tokkee dalagaan qaba moo'itti nan godhanii fitadheen baafanii. Assalamu alaikum. Amma isa Oromummaa qabamuu qorakkoon qabu. Anoo isa dhiirummaan isa ilma dhiiraan gaafa dhaan obboleetti korra rakkoo tokko hin qabu. Maal sadarkaan kana hundaa Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Abdi. Ijoolleen kun numeerii qabsiise jedhanii dhaggeeffadhaa hundi keessan dubbiin nama himatu kana akkan keessaa hin qabne kakaadhaan walitti ijoolleen kun muda boceen Naziif Abdurrazaaq guruupii nu hidhanii dhugaa koo baree akkan dubbicha keessaa hin qaban. Amma immoo numeeriin dhaabra kaayiftuu na qabsiisaa jira jedhamiti dhaggeeffadhaa la ani la yoon abdii kana qabsiise birrii tokko baasee namatti ergee nama abdii kana qabsiisu yoon beekee jiraadha. Isaan sitti dalagadhu miti isaan dalagadhee bira jiru bira rabbina dabarsu haadha kootti immoo nagaan nagalchin adagaa gommaa takkuma makiinaa rabbina godhu oon abdii kana qabsiisee jiraadhe hin amantu kalaas yama carrashaa dubbiidha kun yoon abdii kana nama qabsiise beekee jiraadhe yoon ofii qabsiise. Baay'ee galateeffadhaa isin jaalladhaa. Garuu ammoo biyyuma ofiitti galamaa jechuudha. Riskii immoo waan rabbi namaa kaa'e akkuma keessa waliitiin arganna waan rabbi nuu kaa'uun arganna. Ani siin himadhus siin balaaleffadhus ati yoomiyyuu obboleessa koo maaliidha Oromiyaa bilisoomte irratti wal argina yoo lubbuudhaan jiraanne yoo lubbuu hin jiraanne immoo rakkoon qabu. An kana gaala yoo abdii kana qabsiise yookiin karoora wayii qabaadhee nama qabsiise. Yoona tokko sharrii tokko ammuma gaafantitti kakadhuutiin malee yoona sharrii tokko sitti yaadeera jiraatu mana gaafata keessatti hin qoqqoobu. Dhaggeeffatu yoona abdii kana dhaggeeffatu. Okay, ala kulli ali dubbini danateedhaa fi arreettiin fe'amu waa'ee numeerii miti laa wanni sidii gadu qabdaan kan numeeriin beeku garuu shamarran keessaa dhiira keessaa laayina amma ta'e warri guruupiin deemtan nama abdiidhatti shirata xaaxurtan isin argaan turiyan isiniif an zaraan ani an kaalidani nama waa sodaatu. Kaalida nama yoo dhuguma guruupii jiraate dhaggeeffadha. Ansi miti siin agar. Amma deengada waleetti kakadde mana deebisee sharriitti yaade rabbiin mana hidhaa kana keessatti buqqaa baasu. Ani yaadate namoota balaliisi Yoonan abdii kana qabsiisa birrii tokkoon illee nama naa dhaqi jedhee yookiin nama sitti ergee jiraadhe. Yoo nama si qabsiise yoon beekee jiraadhe rabbi haadha kootti nagaan nan galchi. Ila haadha kootti rabbi nagaan nan galchi biyya kootti kana booda kalaas. Ayyoo narraa Abdulaziz Bittaas nama jiru. Abdiitti dawwallee doortimnee ramoo hin doortimne. Sagalee guutuutu nama mana hidhaan gadi nan galtii baasa. Ani otuu nama bakka kirdiin gaidanii sagalee sii baasa jechuudha. Eenyuun waa'ee maali? Waa'ee koomo? Isa miti. Isa eegasiidis abdi isa eegasiidisiiti waa'ee isa maarratti nutti isa duriidhi isa maalan dhaggeeffadhu kaali. yaa guyyaa sadan kana intala saanii adeedoo jedhamtu tokko argitee tamti intala miidiyaa kana irratti na arrabsitu waa'ee gidduu wallabiinsa gidduu keenya kanaa ka'ee ilaalchise. Kana yoo argitan ijoollee irratti argite ijoollee ollaa jiran numeerii kana Abdulaziz Biittaa ijoollee Qamaan sun lakkoofsa kennaa erginaa jedhe lakkoofsa koo miti barbaadu lookshinii konsii ergaan jedheen lakkoofsa sagaleen hundinuu harka jira jechuudha. Annaa
akkasitti intalattiin immoo intalattiin dhuftee siin qabsiisuudhaaf qophiin sirratti tuurame jennaan mana hidhaa shumeetii sana keessa nama danuu rakkataa jira. Atis mana hidhaa sana galuu dhaqeetti dabalamuun kee dabalamu eenyu ta'uudhaa ijoollee dhaqanitti kun kadhataa oole sii kadhataa oole naan jettu wallaahi laazim sii kadhataa oole jettu sagalee siitiin na dhaggeeffachiisa barbaadu. Akkasitti achumaan dawwalee Kaaliditti Abdulaziz daadhi na qabsiisuu turte ati yaada kanaa yaadaa turte ankottuu yushiishaa dhugi jedhaa ture jedheniin jedhee yaada kana arganaa yaadde immoo rakkoon qabu gara barbaade na qabsiisiin jedheniin odeeffannoon ti qabsiisuu gara sadii afuruutti dhufe ofiin natti dawwalanii yaadataa turan jedhanii miti baatu. Eenyu isaanii abdii? Numeriin kun asirra miti numerii amma mi'ootii ta'eera numeriitti filan. Ani quubsa dubbiin amma numeriin jedhe akkin nama sii qifate siin taane qoy siin taane abdi akka keetti jechaadha waan numeriirraa shakkitu qabdaa kan bira. Abdii geeraa numeriirraa waan shakkitu qabdaa qoy numeri mi'ootii ta'e. Rabbiin bakka saboonna kennaa geessu bakka ela sooraan eenga dala kennaa geessu mana hidhaa kana keessatti lubbuun koo ba'u quba qabanii akkaataa qabu yoo ofiisaa jalqabaaf xumurasaa waa'ee qabaa kooti irratti numeerii dhibbaa dhibbatti beeka jechuudha. Okay. Numerii dhagaartaa? Dhageessee numerii Ismaa'il. Eri maayikii irraa banadhuu haasa'i. Bakka poolisiin dhufeera. Bayi abdii asii bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffadha. Saboona geessu jette miti abdiin. Yoo dalila abdiin qabamaa jirti dhiisaa jirti gurri koo dhaga'ee jiraatu. Ila. Dobocee na dubbatu. Baay'ee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaa jamaa isin dubbii dhageessu nuti dubbii awwala sarara kan ni deemna. Numerii yoo ta'es numerii quraana baatee duraanis qabatee ture. Jedhaan ani numerii caala abdoon beeka. Abdoodhaan biyyatti tokko ol beekna tiriyyaadha. Waa'een abdii geeraa an akka qotti dhugaa dubbachuuf numeriin ilaalchisu wanti kun. Nama qabsiisee leenjeen. Dhimmi waa'ee abdoo numeriin ilaalchisu. Numeriin keessa hin jiru. Akkuma asirra gaanan ba'a. Tubbuudhaan illee badiina malee akka asirra gaanan ba'a. Abdoonis maduraa walitti qir jedhanii jiranuudhaaf namni waasaa bada shakkii sadii maaliin bada seeraan sanaan malee dhugaa dubbachuudhaaf awwala dubbii kan dhadhamnee akka namaatti guruppii Abdurazzaq Raayyaa wajjin dhimma jiraa kana dubbannee turre yoona waan kana keessaa qabaadhe quraanni kun dhaaganuu jedhe yaa jamaa namni muslimaa quraana miti wallaahi nu hin beeka maalummaa wallaahiyyuu. Quraana baate bultiidhaan haadhaan kakatee ture numeriin cubbuudha kana namarra kaa'unis. Abdii geeraa nama qabsiisee dheenjee nama qabsiise. Abdii geeraa numerii Ismaa'il duwwaa miti diinnisaa. Hin beektu ni beenna. Sii galee har'a duras itti yaadaa ture abdii geeraa. Diinni koo ijoollee Harargeetii fi ijoollee Arsiiti diinni sinarraa eeggatu wallaahi diina biraa miti. Diinni kan koo jalqaba isaa xumura isaas numerii waa'ee qabaa kooti rabbiin bakka sooraan naqe bakka Doboceen waa'ee fadiilaa keessatti fadiilaa situ na jalaa baasee naan jedhe abdiin. Kakannee fitannee an ergi gaafa salaamu alaikum jennee afootu walii jennuuti. Wallahi abdii kana laa jechuudha. Takkaa maqaa isaan dha'an jiru. Kana ta'ee achi jira. Iddoo inni jiru iyyuu rabbi natti beeku hin beekwan. Isatu bakka koo beeka. Inni immoo na qabsiisuudhaa juloo kiinii ergeera namattuu. Isa duraa inni. Ani sana naammoo kunoo Dobocee dhagaanaa bayyoonan keessaa qabaadha. Tokkummaa'ee ilaa dhugaa yoo dubbachuu ta'e intalli Saaliyaa jedhamtu si yoonan sin qabsiifne gidduu kana keessaa jettee lakkoofsa kee kennaa. Situ dubbii fide intalli suni bakki isinitti duree taate abdii irratti hojjechiifamaa jiru an argeera. Laasini warra qaamaatiin walitti dhufee firdii kennee